Jadi enggak tak kawan rumah wai fuda tadi wahab ya sila ayah safu sini. Amma durbummaa maali argata osoo argate iyyuu namtichi kan bakka hanga'u miti yaada maqaan nu balleesse butaanti faasigaadha jedhanii maqaana nyaatanii beentala ayyaa balleessin jeen kaa dhufeetan si'uudha. Butaantiin illee kiyyaa miti dhugaa waaqa maquman na badeebe mucaa kanan homaa bu'aa takka arganne maqaana balleechan. Bakka nama hanga'u nama fixachiisu. በኢየሱስ ለካ ነካ አንቺ ራስሽ እኮ ነው አልሽው። ነብቻ በቃ አንጋው ነው እንደዛ ማለት አይደለም። ነብቻ በቃ ነው እንጂ አባካ እንደው ምን የቹን ሲዳ ዮማ አካን ማመቃ ወሊነማ በደመለ ነማ ዘላቂ ያቺ ነፋ ኖ አካቲ ምት ዱበርቲ ተከበካን እንደው ዮየተ osoo isin hin geeffanne gannaqee rafaa jechuudha. Nama la no akkasin jenne rabbi sirraa nama qabumaan no Kiristoosin no. Akka biraan ta'uun akkam. Lakki aan wajjin illee wanna akkasii biran geenye hin beekusi keecha isaa rabbi haa beeku an ofii asii gadi argeetis hin beeku hin beekus. Namichi luutuun suma kaas balleessa wallaahi rabbi akka dhiyaanne hanga gisee akkasi paantii argeetin jedhe sila maal ta'e. Amma kan eegaa jammiri bakka kan eegaa qaxxi. Maqaana balleessa intala ayyaa guyyaa takka qofan asitti dhungadhe sanuu aduu san dhugeetan ture jee mucaa tokko beellaa kan jedhamu wajjin akka wanta baqabsiisne mee dhungadhu amna kan jedhan hin jiru akkanumatti akkanattan dhungadhe. Mucaan irraa ta'ee dafqirraan deebi'ee nafsee keessaa bahu taatee dhugaa waaqa. Esa dong. Ya? Ini dong. Sob di kot ya. Wini aku pertama kabaya, pira kabda nama lenca sigen. Pijebin. Wallah. Kaya jarti nanti afang kabe ari Malef. Kono nama bira udin tepacu sodaki akan berata. Kata dinke mudur rumah dia gitu. Anak ketika, anak beka rumah kete furatan. Si Fatika fura ayu anam. Allah insyaallah udah. Daki sana rakir di matian si tineru, merat dia boleh safiran, jelas perbatan. Si Fatika fura ayu duke sana itu gubacu berbada. Gubacu dia kan oleh ibu dalaman judut. Wakan singgubu. Wallahi. Abinti aku sanggup tuh isa si gubah sinja dapat pasti gari pensi sama wal kita yurung kuno kana duba kana kapsifatnya ke gujo. Ay, Isilama bakka tokkotti isin ada bayalla jaarti doktoraati jetta yoo isin mo'e qaba. Isheenii fikir. Ay, isheenii fikir hin jenne yoo. Egaa lamaanuu profaayilii na kaa'atan. Hundi keessan nama kumaati bayyaa kun taappii godha jedha lamaanuu profaayilii na kaa'atan. Asli dhiirsa kayyaa jedhanii profaayilii na kaa'atan. Yeta abbaatu seenaa dalaga. Hundi keessan double tap family. Guys, 500 ሰዎች ታፕ አርጉ ታፕ guys ታፕ. Baburri warra keessanii dibbilli guddoo shaagari. Baabura yaabbanne galla asgori ashaa marmari. Damma shoole bashannanni ergaa tole. Nama kumaaf dhibba yaa'an jirtan hundi keessan double tap. Every single one. Kajiran gahi kana tita ijoolleen mana kiyyame yene fikiroች yene ሁሉ ነገሮች ተባፈሬ ነው Maali ijoollee maal qabdaa bitaafi godhi laatti godhi. Shufan kuwa. Shufan taaptaap. Shufan tokkummaa ijoollee mana kiyyaa wallahi. warri keessattuu heeruun jettanii ganama galgala na waqqas. Mootummaan gara laafummaan jennummaan ደስ ያላችሁ እንዴ ደስ ያላለ isin fakkaata. ስለዚህ ታብታብ አድርጉልኝ Wallahi isin fakkaata. Jennummaan gootummaan. የሆነ Jaalala bakka tokkotti. Ila. Jabaadha. hunda keessan Jabaadha akkuma sadi galu waan ta'e. ka isin hin beekuuf karan isin hin beennillee Haadha faate. warra mana keenya dhuftanii taabtaab nu gootan Arafaate. galatooma Arafaate. ijoollee tiyyan na ergee bar dabbaramne aslii bira dhaqinaan jedhanii na ergan Maaliif? wallee akkam naan jedhanii na ergan arafaate dabbaramne mee aslii bira deemin Rakkee ta'e beekanii sanis ergan. biyyee nyaatti Akka rakkee ta'e beekanii bar. waan namaa dhiinsaaniiti jedhu wayiin jira akkana jechuudha gaa'isise
Tiripiri eenyuma jira bannaataachuu bismillaahi. Taappi godhaa kaame. Dabili dha guys. Maaliif taappi goone re? Waan nama dabbaru. Dabiliin dhufuu dide tirippi. Dabiliin dhufe tirippiin dhufuu dide sila dhibbuma shan iyyaa kenna kuma sadi garla. Ababa saddeet family ababa saddeet namni garagara ababa saddeet burteeti yetiin ki walato namni garagara ababa saddeet guys namni garagara ababa saddeet family maliyati yetiin ki lubbu ababa saddeet ababa nagalato ma family Ini saddeet. family Guys, ababa namni garagara namni hin kenni hundi keessanuu ababa gattuqa homa ta'etu deema guys memberi illee yoo taatanii jettan ni lakkoofti ilaal memberi Guys, ababa mudunya ababa. Thank you, honey. Let's go. One more, guys. One more. And so, guys, and so. wanni isin And so, guys, and so. warros guys ababa tak wanni raggattu memberi maali wanni umman isin irratti akka And so, and ababa. let's go bannata Giloobi namni qabdan kaayi. warros guys Oh, thank you so much. Thank you. abdi galatoom Love my mommy. Thank you. Double, no, guys. Double. Kuma sadin goona re dabli kanat family. Mee wal gargaara jabaadha. Jabaadha. Double, no, guys. Double. Jabaadha kuma sadi goona. Guddooche kuma sadi. We need Double, kuma guys. sadi. Double. family use double Guys, are double, no, tabu push argu. guys double wal gargaara double Family triple. Double no. To'achu inni kitaaba bannaatachu akatta'uni. Maal nyaata siraa lafaate? maasti kaalan jira Mardigaa akka nyaatan hiree akka marqaatitti qaxxishudha godhani. miira akkasii san durbaree fi gana warra jaalallee faqatu jaarsa garaa guruuf akkas godha gisee kan warra jaarsi ligidaa'ee bira ladda isaa jiru warra jaarsa laddaa qabu Keekuun ka maali ture? kiyya kun kan nama taragagga'eeti nama taragagga'u Yoo meerumtee daragaggaa ture ati? kan akkanuma rabbi qabbana ofii san naf buuse Taajii. Haadha faatee geemii kiyya naaf hin kaatiruu ta'u. lubbuu geemii qabdaa yoomid alla iyyoodaa bii waliin sanumo Iyyadaabii garaa guddaa. yoomid Eenyu waliin hin fide? Diseembara 20. firma jiddam okay Eenyu waliin hin fide? Waaqa ofumaa kanatti ol argine haa taphannu ennaan haa taphannu hin jeen akkuma taphaa jalqabne dhuma isaa rabbi haa bareechu. hundi keessan warri mana asli jirtanillee mana kiyya jirtanillee viidiyoo isii qawwataa hojjedhaa fi maaliif jennaan isiin guyyaa takka gaafa keennaan nu biraa haftee hin beektu. Turuuti. Dirati waggaa waamee ka jedhaniin dirasi kanaafuu hundi keessan qawwataa viidiyoo hojjedhaa fi warri mana kiyyaaf asilillee jechuudha. Isin rakkoo qabu ishii faayisaayyee ishii. Ishi turuutu. Ishii bareedduu kun. Habiibti. Asli gororroo kana na qabee kunoo kana na qabee laphee na qabee yoo nyaadhu nan godhu maaliif. Jaalala si jira. Taata gororroo na qabee bar kunoo kan kokkee kan ay kokkee nama qabaree jaalalli onneedha malee. Damma nyaadhu ganama. Garaa duwwaatti. Homa takka nyaadhu nan godhu kunoo koo nyaadhu kunoo laphee tanarra gannantan jaalalli si jira dha warqabatti jaalalli kamaaniiti gaa jaalalli nyaata nama dhoggaa. Eega. Eenyu jedhe. Mi doktor Habiibti. Dheengadda si argee baara xiqqasho fuushifini allee fuula kanaatti yayyaa'e. Sun bar waa jaalala waliin qabatu barsuuf sheefni. Simmeetii sun. Haraaraa irtafaa ziyaadaa jettiin arabni afaan arabaatiin. Haraaraa jedhama. Shifiniini dhaabi nyaata kana dhoggu garagara. Akkamitti kiliinii tokko waliin namaa kennitu. Suuraa keenyaa viidiyoo siifan dalaga tolee turuuti. Wal qabataa. Ayaa isheen gayyattan. Sin jira tiktookii kiyyarraa Maal heerumni? naa barreessi keessaa. Sargi kiyyaara argitee?
Ara sargii kiyyaar viidiyoo hojjedhee jira gaas dinqisiifadhee wallaahi wanni akka sargii kiyyaar natti toleen qaban jiran takkaa sargii argee jedhe sargii akka kiyyaariif miizota akka sargii kiyyaar takka irraa gammadeen qabu. Namni beektanii gaafa singilii. Ina ajaa'ibu asumatti na waamne be'ani kiyya. Namni gaafa Tanuu hiriyyaa dhabe. Namni gaafa singilii jiru akka barbaadetti illee saggatee akka barbaadellee ta'ee akka barbaadellee duriyyoomee gaafa sirni ofii akkasitti targaaga'ee targaaggaasisu oh my god amazing. Godhannaan sargii akka kiyyaar godhadhaan. Warri ammallee kana booda jirtan. Sargii akka kiyyaar yoon godhatin warroonni miizeen keessan jechuudha suufa keessaa bahee samii gubbaa bararu nu dhiisa. Nutti hafu. Dubaay namoota guguddaa harree waatii kudha lammaffaa dhaluu kaateef garaan isaanii fakkaatu warra garaan isaanii akka baabaafaa miizee godhatuun hafu haa dhaabbatu. Anka jedhu miizonnummaan uyyuu jedha bara akka waan ji'a tokko guutuu ispoortii hojjetaa turanii qaamni isaanii. Wayyee dargee. Uffanni isaanii uffata jechuudha shari'aa waa hundaan ajjabame. An bakka minooneeno jedhee bara bakka sargii akkam wallaahi billaahi hedduu itti gammade sargii kiyyaar dhugaa rabbi hedduu jechuudha. Maali gariin miizeetu wannoo keessaa baheetiin uffata keessaa bahee gulufu yookaan isatu uffata keessaa bahee gulufu. Ay sakkoma saroon qabu ban maashaallah jedheeraan bakka maashaallah. Tole si deemtee. Sargii kiyyaariin naafee jira guys. Dubaay deemtee godhattaare. Yommuu fiillee godhachuu baadhee minyootee yenee minyooti inda sargii kiyyaar no bakka. Bakka allaqe. Akkana wallaahi. Yoo godhatan akkana yookaan ammoo bilaash. Dhaloota kana keessa namni sargii akka kiyyaar godhachuu danda'u jiru. Wallahi billahi akkana wallahi. Artistiitu Kaanaadaadhaa dhufe bee. Namni sargii akka kiyyaar godhachuu danda'u jiru amma feemasoota tiktook irra jiran keessa. Lakkanii seeruma akkasittan godha. Wallahi sargii akkasiiti olitti sii godhaa natti heerumiin. Eenyuun? Obboleessati dhiira dillaayitiif keessatti tana baay'een amanu. Waan sargii akkasii bitachuu gadiyyuu waan godhatu. Faasikaa lubbuu akkam nagumaarichiyee. Tokkotu akkas naan jedha. Guys bakka nagaa taashii ba'uun eedameeshaa fiduu ba'uun. Asli waan ofii. Oh. Haadha faaxee nagaatti. Ishi lubbuutii ishi. Asli kochaa ishi. All my family ishi cha. Ishi nagaa ta'a. Amma sargii akkasii godhatu fireeti. Wallahi sargii ani waa hunda irra miizota natti tole guys. Wallahi miizota argine ennante. Mushurraan illee maashaallah. Keessattuu miizonni. Ana akkuma xiyyaa asirratti gaafa nakkaate surreen dhufuttuu iyyuu barri nama waa akkana shari'aa tana jabeessuuf naamusa qabu maashaallah. Ammallee warroonni sargii gaafa sargii kiyyaarii sun miizonni walakkaa ol warra bultii qabu kara gaaggaatota jechuudha warra lafa gahe. Warra akkasii malee gaayisi. Hiddanii faaxeen argi jettu fuutanii miizee gootanii faatanii sargii keessan balleessaa jirtan. Na argina faaxee jettu jechuudha. Warra taragaggee waa hunda geeffatee bakka injiraa miti akka waan maal haa jedhu. Kanuma ammallee miizeen warra jaarsaaf jaartii kana yoo godhatan akka guyyaa qalbii walitti hin banne halkan qabbaneeffataa bulee sargii kee dhufa. Akkasii amma sargiin isaa miizonni sun walakkaa ol warra fuudhe. Warri Dubaay dhalaa ruusni mataa koree kana miizee koreettiniin akka farda meedaa dhaqee ka isii ka jala kana olutti achisu waan biraatti gammachuu warraati sargiiti miti. Maali argine rabbeeti ta'u. Ammoo jechuudha warri Dubaayaan kana ajaa'ibdan. Silaa akka isaaniitti bar sargii isaa hamma danda'anitti wannuma jechuu yaadanii bar gadi qabu. Banda sargii kiyyaar fashaleessu wanni isaan hin godhin hin jiru shirrii warri Dubaay. Gadi qabuudha. Asteennee saayikooloojii keessan achitti ilaalle maashaallah shira keessan jechuudha. Gadi qabuudha wanni isin hin goone hin jirtan. Akkamitti namni guyyaa isaa achi fiigee miizee garana fiigee garas fiigee kiyyaarii yoo taate hamma humna isiisanii nama takka jala luka nama takka jala haftee mbeen akkamitti eerpoortii dhabatee ofii miizota akkasitti garana keessummaa akkasitti. Obbo wallahi an kana booda qara waa dhiira gabaabaa qalbiin nam feetu wallahi kiyyaariin irraa qabee dhiira gabaabaa illee kana booda nan heeruma. Qara dura dhiira gabaabaa heerumu jedhee. Ammoo oh my god. Kiyyaaritti lama faan heerumsiifnaare.